السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوليتي تاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه ورديه كنا أنا دوي هروا كيستي من الراتي كيسا nama tokkooti mee wanni sun taate sun akkam akkamii akka dhuunfaatti si maaltu sirra gahee amma hoo maalirra jirtamne? Wallahi ammallee badi mala jira. Ayyee. Guyyaa maataa keessa kan oollu alga ammoo laali wanjoo dugola argannee laali bichaatti kana ijoollee qabanneetuma maataa keessa fiirna. Ayyee. Waraqaa uffanneetuma reeyyeerraa ummatii namni 29 maatii qabatee maali anuma taa'eera maatama keessa oollaa guyyaa mooroo manirraa diiggatte keessa oonni jenne ofirraa hari'aa jedhaniirani. Ayyee. Muka gogubbee asitti akka hin agarre nuun jedhanii akka isaanitti mi'aa biyyarraa ba'anii oolumaa gadi tankaraaffatu jira. Ayyee. Anillee qabeenyaan qabullee yoo maali akkuma anniidhaa akkuma haala ijoolleen biyya ormaa deemsisan akkasumatti ijoolleen biyya ormaa ta'ee deemee amata torbaanii biyya galee eegan galee amata jahaan keessan jira. Ayyee. Qabeenyaan qabullee laali eegana mi'a kana eegalchee ganaa ji'a tokko hin geenye waan suuqa dhaqeerraa waa taksarraa waan irraa baafadhe hin qabu alkool ani jedhellee ruuyi kan baafaa dubbaanaan jedhan. Ruuyi xiyyaa fi jawwaalan itti dubbaddu achi waa takka keessaa waan hin baafadde hin qabu. Ayyee. Kaniifuu eegaasina ammoo ruuyi keenyatti irra jira nama du'eerraa isuma jirutti irra jira jenneetuma laale uummatattis waa tokko namni waa tokko kana nam jedhee waa tokko nuun jedhe hin jiru. Ayyee. Uummanni laale akkasumatti tankaraattatu jira roobni roobaa aduudha uummanni laale beela beelli akkasii. Utubaa nurraddaa kan mana qorqorroodhaa kan inni qabeenya hammam kassaree waan hammam biyya ormaa keessatti doolama biyyattii fi baraadhaa biyya irratti kufaa ka'aati kan dalagnee ni mana kan walitti gaddisan hundumaa daddaakanii qabeenya kiyyaarratti kinoo namni raasu dhabamee sodaatame ala keessatti kinoo wanni sukkaaraa wanni daqiiqaa wanni hammam guutuu kinoo lafatti hafee mi'eeni biyya namni kaasu hin jiru. Isin maaliifii jedhameeti dubbatamaa yoo namni jedhee akkana ijaarrameetuma biyyi boonituma bira darba malee akkanaan dhaabbatanii ilaaluun hin jiru isiniin jedha. Qabeenyi kan keessuun tilmaaman waan hagam gahu wanni sirra manca'e kun. Wallaahi wanni suuqa keessatti wanni ofii kiyyaa harka kiyyaan birri kiyya baatee suuqa san keessatti naqee. Suuqni sun akkasitti kakaaree birri 100 inni mi'a naqee 85 fi 500 ammoo boolla keessatti kan koforee dachitti naqeen kan keessa baafachaa kan bira nangeenye harki kiyya bira nangeenye akka sanitti birratti sanillee harkatti hin qabne jechaadha. Ishii bishaattuu sanillee hin qabne 85 fi 500 boolla keessaa na dura baafatame. Waan qabeenyaarraa jechuun waan ammoo suuqarraa 100 inni mi'a naqee. Kan keessa waa takka wallaahi dhaasiin wanni takka waliin hafe hin jiru. Manni kan keessuun amma manni dukkaanatti naqxee yookiin keessa jiraachuu turte sun amma akkamiirra jira akkam taheera to'annoo mootummaa jala jira mootummaan hin eegamoo diidumatti hulaanillee irraa caccabsamee diida dhifameera moo haala akkamiirra jira yeroo odeeffannoo qabdu. Wanni tokko wanni kaafamee wanni jedhamee jiru yeroo namni dhaqnee hin kaafnaaf jedhe karaan kana itti siqamee kaasamuun hin jiru ijoolleen sodaatti namni itti maalishiit jedhameeti irratti siqama. Yeroo isaan akkasumatti itti dubbatanii yaadii jedhame ijoolleen karaa akkas wanni jedhamu hin jiru siin jedhanii. Siree takka wanni tuqamu hin jiru ijoolleen maasaa isheendes ammoo dhugaa barbaade namni dhugaa dubbatu hin du'aa. Namni dhugaa dubbatu hin jirfamaa dhugaa dubbachuun ka'anii jennaan dhugaan isaanii akkamitti dhugaa dhokata jedhanii dubbatanii jennaan hattuudha jedhamee maqaa hattuutiin maataa keessa dararamuu jira ijoolleen nama shaniitu. Achi qabeenyi kun hagana sirraa machaa'uun ofii kan keetii manaa buqqifamtee manarraa buqqaatee olii gadi baqattee olii gadi deemuu kan kee kun maalirraa ka'eeti yakki kan kee ofii maaliin shakkamteeti sababa maaliin kan amma akkana ta'uu dandeesse miidhaan kunis kan sirra ga'uu danda'e. Miidhaan tuni kanarra ga'uu dandeesseen haxiiqaa namaa sannii maafi dadhabaan beelaan qabeenyi
Ijoollee dadhabaa yatiimaaf bahe maafi biyya mootummaa irratti adda kana gahee haala mootummaatiin as dhufee adda kana sheenee akka adda kana gahee mootummaa fi haala yatiim sanii dadhabaadhaa dhufee maafi hin hangee jedhanii dubbatanii jennaan akka jaarfatiyyaatti immoo akka hirootaatti dubbatamee ijoollee sun dubbatee maaf akkana godhama jedhanii dubbatanii jennaan akkasitti waan nyaatan dhabanii jennaan hattuudha isaan jedhamee maqaa hattuutiin ari'amuu jiran olii gadi sababni ani immoo wanni kiyya sun baduu jiru sababa jaarsi kiyya akkas jedhesanii fi isas barbaadanii najjeesne jedhanii maa dubbatama dhugaan maal wanni tokko misirri keenya dhagahama jechaadhaan haala saniin akkas godhamanii maataa keessaa ari'amuu jiranii waa tokko waan biraa dhugaa dubbatamee dhugaan bahuu qaba jedhanii jennaan kanumaani. Nuuroon isaanii akkas tahee siniin jedha. Ati sababa jaarsa keetiitiin yakkamaa taatee barbaadamtee qabeenyi keetillee akkasitti irraa manca'uu danda'ee ofiin keetii barbaadamuu jirtaa jechuudha. Yoo kanaan kan hin barbaadamuu jiru laali wanni qabeenyi kiyya sun guutuun akkasitti badee aalamni guutuun akkasitti laali. Qaamni waan kana isinirra hin gahe qaama mootummaati moo qaama kami waan kana isinirra hin geessise? Qaama mootummaati wanni tokko hin jiru laali hizbii giddaa fuudhanii umeedhaan tumanii durii isaanii sodaadhaaf hin dararamne jechuudhaaf hizbii of dura buusanii qaama mootummaatiin kan hizbiin diigee hizbiin qaama mootummaa san irratti ilaali mootummaa fakkaatanii tumanii kan irra taa'ee amma mi'anii akka hin tuqamne akka namni hin kaafne akka wanni keenya qabeenyi sun badutti kan irra taa'amee eeggamuu jiru ammas mootummaatti irra taa'ee eeguu jira. Uummanni fakkaattonni akka keetiidha warri manni irraa diigamee wanni jedhe sun akka odeeffannoo qabutti gara mana 20 oliitti manni diigate kuni warroonni akka fakkaattonni warri akka keetiidha manni irraa diigate sun haalli keessa jiran akkam akkami haala akkatti quba qabdutti maal keessa jiran? Wallaahi ijoolleen manni irraa diigate laali guyyaa maataa keessa kan muka jala teessu kan ammoo guyyaa dafqaa ooltu kan dhukkubsachaa jirtu kan manaa fi miidhaguu yaalamuun hin jiru. Immoo laali qixxeeffannaan hin jiru mi'anii akkasitti laali manni irra daakameetuma laali manni aggaa wirtuu utubaa jalaadhaa wirtuun irra cabaa mi'anii takka kan keessaa ba'ees hin jiru. Ijoolleen waan qixxeeffattu hin qabdu waan dhugan hin qaban akkasanitti laali. Badiirra jiraa jechaadha uummati. Warri mirga dubartiitiif fi daa'immaniitiif dhaabbanna jedhan wanni dhufee isin dubbise jira qaamni waan sanirraa waa tokko illee hin jiru. Isin hoo garatti iyyattan hoo qabdan moo akkam akkamii gara kana mootummaa takka nu godhettanii dabartanii karaa maanguddommaa bootii gadaa yookiin uummatatti wanni isin iyyattanii wanni jettanii hanga ammaadhaa akka falaatti yookiin gargaarsaatti wanni tokko wanni isinii godhame yoo jira hanga ammaa kanatti. Wallaahi wanni tokko wanni godhameeru hin jiru. Ayyee. Namni waa tokkorraa waa tokko haa ta'u jedhe hin jiru garuu wanni godhamee darbe kun kan dhufe irrattis kan darbe irrattis hin dhageenye jedhee aamiin miidiyaa irratti maalii jedhame jedhanii waa tokko wanni nu godhame hin jiru akkasumatti badimarra teenyeerra. Duba amma egereen keessanoo kan fuula duraa akkam tahaa garam jettan maalirra jirtan? Yooma mataa keenyaaf ofii keenyaaf ruhii keenyaaf mataa ofii irratti hafamuus eeggachuu jira malee kan fuula duraatti rabuma jira jenneetuma akkasumatti harum keessa yaa'uu jira malee waa tokko irraa isatti fuula duraattis waa tokko waan qabannee irra jennu hin qabnu nuyi alaamaan qabnu. Ayyee. Waan akkasiiti. Xumura irratti wanti naaf jettu akka dhaamsaatti wanni ati qabdu yoo jiraate uummata Oromootiifis qaama mootummaatiifis waan jettoo qabaatte dhaamsa kan kee dabarfadhu. Dhaamsi kiyyaan iyyannoo yoo ta'e yookaan iyyannoo kan namaa dabarsitanii ilaali nama miidhame nama dararame uummata dubartiis ta'ee ama ijoollee irraa daa'ima irraas ta'ee kan miidhamne ilaali nama hammanaati mana tokkicha keessatti mana walloo keessatti mana tokkicha keessatti nama 9 nama 10 kan taa'u ilaali mana tokkicha keessatti mana 29 kana keessatti ilaali namni olii gadi dhama'uu jiru manni 29 kun ilaali ijoolleen akka
wallootti isa kaanitti dhiisiiti ijoollee mana tokko keessatti lama 13 kan dhalata. Namni kun guutuun boohaa dhiidhaa kan jedhamu jechuu amma immoo kan mootummaan kan nu dhagee miidiyaa irratti nu dabarsamee namni Oromoodha kan xinnoo takka garaan isaa jiidhee kan namaa wanni jedhamu tokko kan jiraatu ta'e akkasitti nu dabarsuu qabdanii jecha. Bareedame asiin hoo fakkeenya akkama jettutti nama mana tokko keessa nama maatiin 10-12 sanii ol keessa jiraachuu danda'a. Manni amma diigate gara mana 29 jiru tilmaama wanni kun nama 200 ol ta'a kana keessa dubartii teessuutu jira jettanii daa'imman jaarsa dadhabaa nama fayyaa hin qabnetu jira jettanii wanti kun seera mootummaatiinis hin jiru badii nama tokkotti nama tokko yakkamuun hin jiru. Yakkama santu barbaadame qaba yoo yakkamaa huu tahee sanirra dabree sirna gadaa keessattis wanni akkasiidhaan jiru. Kanaan wal qabsiiftee gara mootummaatiinis waan seeraan hin jirre kana namarratti raawwatuudhaan yoo wanni kun qaama mootummaa waliin hin beekamne tahees kan gajjallaa yoo kana raawwatee raates kanaan waliin qabsiiftee dhaamsa hoo qabda. Qaamni nuyi qabu dhaamsi nani qabu waa tokkorraa wanni jedhame hin jiru laali mootummaan kan Biarraa quba qabaachuu hin beeknu. Quba qabaachuu dhabeellee hin beeknu. Garuu inni biyya keessaa nu baase laali silanaa fi akkasumatti poolisii fakkaatanii qaama mootummaa fakkaataniitu malaali akkasitti nu guutuun hojiin kun guutuun kan nurra dalagame jecha. Kaniifuu laali immoo uummanni namni haqiiqaa dubbatu gara sumarraahi Rasuul sallallahu alaihi wasallam laali dhugaa dubbatanii jennaani maataa keessa hallayyaa keessa ari'amuu turan jecha namni dhugaa dubbatu hin miidhamaa dhugaa itti dhiisaati kijibaan jiraadha jennaan ijoolleen maataa keessa fiiguu jirtu kun itti hojiin 3-4 ga'e dhugaa dubbachuu san dhiisaati itti dhiisaa akka biyyaatti bullaa jennaan dudhaniitu malaale akkasitti isaanis wanni kun dhugaan kun haa ba'u jedhameeti dubbatamee isaanis haaraattuutiin yeroo maqaa baasamee fi Heerummaa achi warri tokko Oromummaa achi waa tokko hin qabu jechuudha ijoolleen maataa jirtu. Waa takka wabbaahi la'aafiin kan hin bahu ganaa shaadaa irraa rukiyyaasitti itti qajeelu kan ammoo isaanittis ammoo ittiin kakadhee ittiin wanni jedhuuf qaama Oromummaati achi waa tokkollee hin qabu jechuudha ijoolleen. Hayyee galatoomii yaada kana nuuf kennu kan keetii hedduu galatoomii si galatoomfanna fayyaa ta'e. Inshallah abdiin akka godhu.